Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo ashama harka fuunee nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Akkatti dubbatan waan nama hubaati, akkatti callisan waan nama gubaati. Loltuun gaara keessaa dhagaan diina haati. Jaanjee fi jaanjoftuun kosii gubbaa teessee garaa baqamaatu Oromiyaan keenya bilisa hin baatu nutti hin taphatina. Mukarbaa duuftee taane ishee baan argee yaabu ilma abbaa yuuyyee taane ishee baan argee dhaanu barattii bara sanaa fallaanaa raafuwaane osoo akka ishee beennu wallaalaa raatu taane. Yaa ikhwaanana yaa obboleewwan Islaamaa akkasuma ilmaan Oromoo hin dubbannu jennaa akka itti nu dubbachiisu hin beeknu. Inni beekus inni hin beeknes asirraa xibaara. Waan inni xibaaru immoo mataa miila hin qabu. Hiikan qabu waan hiikan qabne. Waan hiikan qabne. Akii rabbii jedha ajandaa namni daddarbatu duukaan oofina yaa'ii noolina yaakii yaa ilmaan Oromoo maal taatan gubanne yaakii maaliif nu gubduu yaakii mi kuttaa namuma taanee jiraannaa mi nama taanee dhuma jiraannaa akkuma namaatti. Mi waa'ee alaabaa kanaa dhiisaa kottaati. Gamana dhaabbattanii gamanatti dhagaan darbatina. Achi dhaabbattanii achitti dhagaan darbatina. Yoo dhuguma rabbiin sodaattan yoo dhuguma rabbitti amantan. Harraba kee kana qaban. Harraba. Isheen inni beekus inni hin beeknes dhagaa walitti guuraa jira. Alaabaa maaloo alaabaa. Yaa kee alaabaa ittanii alaamaaf alaabaa keessan hin beeknu nuti. Kanaan alammoo nuti immoo waan biraa tolchuu dandeenya. Dirqama ergaa ajandaa uumuu ajandaa achi nu darbattu ta'e nuti ajandaa biraa uumuu dandeenya nutis. Yaa kee rabbii jedhaati waa'ee alaamaaf alaabaa kana nurraa dhiisaa maal taatan isin? Maal uummanni haga yoomitti waa osoo hin baratin teenya sammuun keenya kun maal waa xiqqoo nu yaadu? Baaletti alaabaa kanaan namni dhume Dambidollootti alaabaa kanaan namni dhume Gujiitti alaabaa kanaan namni dhume Buuriyyeen achi keessaa sirbiti. Baalageen asii qawwee baattee deemti asii falaxaa maal akkas godha. Yaa nurraa dhiisaa Islaama taanee jiraannaa kalaas yaakii Oromummaa erga nurraa mulquu barbaaddanii dhiisaa nu dhiisaa gayaaki. Yookiin walitti qabdanii nu narrabsinaa rabbiin sodaaddaati. Akka Islaamaatti jiraannaa kalaas erga namummaas nurraa mulquu barbaaddanii Oromummaas erga nurraa mulquu barbaaddanii akka Islaamaatti jiraannaa nu dhiisaa. Nudisa kelas